Tol jalattoota aartii Oromoo arras taphaa fi koomeedii bareedaa gabaabaa tokko qabannee isinii dhiyaannee jirra. Mogorotuu fi subscribe, share gochuudhaan ittiin bohaaraa. Maarree subscribe godhi. Subscribe godhi hin goone ilaalatti subscribe godhi. My name is Abraham. My name is Abraham. Enough? Enough? Your name is already Abraham? Okay, continue. Where are you come? Where are you come from? I come from Jiga. Come from Egypt. Why you come here? Searching the job. Okay, you come here to search job. Afaan Oromoo ni sori. Remember. Gaaffii walii galaa si gaafanna gaaffii hawli jirtu hundaa ittiin qaamtee dhiyaatee deebisa. Tolaa fi caalaan hiriyaadha. Tolaa fi caalaan hiriyaadha. Tolaan gabaabaa gurraacha yoo ta'e caalaan kan akkamiiti? Tolaa fi caalaan hiriyaadha. Tolaan gabaabaa gurraacha yoo ta'e caalaan kan akkamiiti? Innis gabaabaa gurraacha. Introduce yourself. My name is Abraham. I am graduated from university. Is it okay? Enough? Have you finished? Okay, thank you. My name is Jaraj. Okay. Jaraj. Yeah. Are you graduate from university? Yes, graduated. From what? From university. Okay. Why you come here? To come here, get job. Yes, you. I come here. Where are you come from? Today? Gaaffii walii galaa si gaafanna. Okay. Erga dhalatti sa'aatii meeqa? Sa'aatii meeqa akka Just introduce yourself shortly in the beginning. I come here to get job. What you want to do? What's your mother tongue? My mother tongue is partial English. Just Two language. introduce yourself, whether in English or in Amharic. Just introduce yourself. Say in Amharic. No, I don't speak Amharic perfectly. I want only English. So I want cut it. Take it, no matter. What's that? No matter, take it. What's that? Take it. How many? Come. Count it, no matter. I add another time. We are 2%. Nanda balai robra.
We are two person. Lamaan keessan itti nan dabal naa galee homaa rakkina hin qabu. Civil. Beauty. What is your name? My name is Jamal Barani. Okay. Where are you come from? I come from Shashamane. Okay. Why you come here? I will going to find a job vacancy, so that I want to compete that job vacancy. You come here to get job. Yeah, I want to involve it or get job application in your company. Okay. Good. How many salary do you expect from us? According to my willingness or wish, I want to 10,000 per month, but I depend on your skills, level of your skill salary. Okay. Gaafini waliigala si gaafannaa? Okay. Afaan Oromoo dandeessa waan ta'eef miti. Again. Tolaa fi caalaan hiriyaa turan. Tolaan gabaabaa gurraacha ture. Caalanoo nama akkamiiti? Tolaan gabaabaa gurraacha. Caalaan immoo gabaabaa diimaadha. Maaliif gabaabaan gurraachi nama waliin deemuu akka hin dandeenye nan beeka gabaabaa diimaa. Introduce yourself shortly and briefly. Okay, let us introduce myself. I am Jamal Barani. I come from Shashamane. I graduate from Harvard University in the Department of Computer Science. And in the future, I want to be hacker man. Okay. Ammas gaaffii waliigalaa dabalataati. Fageenyi haramaadha hanga Finfinnee jiru kiiloomeetira 600 yoo ta'e Finfinneedha hanga Baalee Roobee meeqata? Okay, hanga haramaya dibaja. Finfinnee irraa haramaya dibaja. Finfinnee irraa hanga Baalee meeqa ka jedhuu fi dacha kana waan ta'eef 1,200 kiiloomeetira ta'a. What is your GPA? GPA? Since I'm a clever student or talent, I scored 3.8. 3.8? Yeah. Do you I have like- full skills. I can speak Afan Oromo, English, Amharic. At least I can speak three languages. Do you believe that you can pass this interview? I hope. I expect myself to pass your company exam, and I hope to involve in your job application. Thank you. Never mind. Akami? Mucaa santu hin dabarreen. Akkamitti akkamitti abbuu maali sirriitti akkamitti darajeen darbaa nu sirriitti Deebisee maali abbuu barsiisonni akkam nu goote jaratti maal ishiin akkam qorumsa salphaa akkasiin gortee. Thank you so much. Thank you. Congratulations. Congratulations. Sirriitti hojjedhu hojii sa'aatiraan argame. Fataa. Homaa rakkina hin qabu.